Hayyee warri nu daawwattan akkam jirtu yeroo dheeraa dura walitti deebinee kun sagantaa argaa dhageettiti waa'ee gadaa Booranaa kana dura mari'achaa turre abba jaatanii wajjinii isallee gadaa Booranaa irratti keessattuu tartiiban kaafnee mari'achaa turre. Amma immoo yeroon ammaa kun gadaan Booranaa yeroo baallii walirraa fuudhanii bakka itti dhaabne irraa itti deebina yeroo biraayii garuu amma mee tartiiba baallii walirraa fuudhan kun akkamitti deemaa akkamitti baallii walirraa fuudhan kan jedhu gabaabsanii abjaataniin nu ibsan abjaatanii baga dhuftan galatoomaa yeroo keessan dhiphaa irraa fayyadamtanii nu ibsuu keessanii fi mee nama hin beeyneef akka galutti akkamitti baallii walirraa fuudha Booranni. Baallii walirraa fuudhan jechuun hiikaan isaa aadaa walitti dabarsan jedhu. Baallii jechuun baallii walitti kennu, aadaa walitti kennu. Baallii walirraa fuudhe, aadaa irraa fuudhe, aadaa irraa fuudhe, responsibility irraa fuudhe, hojii irraa fuudhe. Har'a baallii kennu kun la yuuboom jedha yuuba. Inni yuuba kun amma haggaan baallii fuudhee kan guddoo hojii hin qabu. Dirqama ba'uuf immoo aangoon isa guddaa kaama baallii harka qabu kan to'achuu, hordofuu, madaaluu, gorsuu kan cufin qabu waan ta'eef dirqamii fi waan ba'eef gadaa barisaa dabarsee kabiraatiif kenna jechuudha. Kanaaf baallii walitti kennan jechuun aadaa walitti kennan, hojii aadaa walitti kennan, hojii bulchiinsaa walitti kennan, hojii biyya walitti kennan, didha yookaan dirqama walitti kennan jechuudha. Jechi baallii hiika hedduu of keessaa qaba. Baallii jechuun hiika hedduu of keessaa qaba. Yookaan namtichi baallii fuudhe akka yeroo durii doorii kan yookaan raabaa caalaa hojii guddaatti itti kenname jechuudha. Hojii lafaallee itti kennan, hojii waaqaallee itti kennan. Abbaa gadaa jechuun guyyaan aga baalliin fuudhin adula jedhanii. Aga baalliin fuudhin adula jedhama. Abbaa gadaa afaanii baasanii baay'een jedhani. Dhaloota ammaa kaa xiqqoo hubannoo hin qabneetti nama dulaa hundaanii abbaa gadaa jedhu malee egaan abbaa gadaa ta'uuti malee gadaa nama baallii tanaan seenti. Gadoomii akka aadaatti gadoomii butteessee jedha. Namni tokko yoo doorii ta'ee buttee dhaabee buttaa hidhee buttaa qaluuyyuu gadoomii butteen seenaa jedha. Waddeessi yeroo sun murata waan ta'eef. Yeroo sun waddeessi murata waan ta'eef. Hojii lafaallee ta laftanirraa ta manaajimentii marra bisaanii ta manaajimentii jireenya jiru uummata itti kennan ta waaqaallee itti kennan. Abbaa gadaa jechuun abbaa baraa jechuudha. Gadaa jechuun bari jechuudha. Gada abaluu jechuun bare ebaluu jechuudha. Bari ka waaqaati. Hojii waaqaallee itti kennamaa jedha. Hamaa tolaallee waaqaan hin himani. Hongeen dhuftu, waraanii dhuftu, beeltii dhuftu. Abbaa gadaatiin himani. Abbaan gadaa waan bar kan keessatti ta'e, waan bar gadoomisa ta'e, waaqallee akka hin himne, isaan akka himani, hamaaf tolaallee yoo komataniillee gadaa ebeluu wanti kun nutti dhuftedhanii malee waaqa akka hin komanne hojii jajjabdootti itti kenname jechuudha. Kanaaf baallii walitti kennan jechuun hojii jajjabaa kan walitti kennan, dirqama akkana walitti kennan, aadaa jajjabduu ta'u walitti kennan. Wanti waan kan keessi jedhee fi baallii walitti kennan tan qofaa miti jechuudha. Baallii walitti kennan tan qofaa miti.
abbaan gadaa inni irra baalli fuudhu kun nama waggaa 8 dura waggaa 8 baalli harka qabu irraa wanti reefu jennu kan cufuudhe tokko. Inni lammaffaan abbaan isaa waggaa 40 abbaa gadaa ture. Baalli abbaallee har'a fuudhe. Baalli abbaallee har'a fuudhe. Abbaan tokko yookaan abbaan gadaa tokko waaqa yoo kadhatu nama gooroo na tolchi yookaan nama gooroo jechuun nama warra jilaa na tolchi yookaan warra aadaa na tolchi nama aadaa ilmatti dabarsi na tolchi. Aadaan abbaa isaa irraa dhufte ta dabballeelleen abbaa irratti dhuftee jirti. Ta gammee abbaa irratti dhuftee jirti. Ta kuusaa abbaa irratti dhuftee jirti. Ta taraabaa abbaa irraa dhuftee jirti. Vertikaalii abbaa irraa. Horizontaalii waggaa 8 walitti kennan. Vertikaalii immoo waggaa 40 abbaa irraa fuudhan. Waggaa 40 abbaa irraa fuudhan. Abbaa irraa aadaan itti dabartee jirti jechuudha. Abbaa irraa baalli itti dabartee jirti jechuudha. Amma waggaa 3 duuba kallachidhata. Hagammaa abbaa gadaa Booranaa baalli fuudhee waggaa 3 duuba kallachidhata malee kallachii man isaan seenu. Maani guyyaan inni abbaa irraa baalli fuudhu guyyaa kallachidhatu sun. Guyyaa kallachidhatu. Guyyaa abbaan gadaamojjii mataa buufatu jechuudha. Gaafa abbaan gadaamojjii ta'u. Gaafa abbaan gadaamojjii ta'ee kallachii abbaa isaa akaakuu isaa irraa abbaan isaa fuudhe. Abbaan gadaamojjii ta'u kallacha abbaa irraa hiikee ifii hidhata. Hammi suniitti baalliin harka abbaa jirtii fi kallachii man isaan seenne jechuudha. Aadaan harka abbaa jirtii kallachii harka abbaa jira man isa kallachii hin seenu. Man isaa irraa aadaan abbaa irraa dabarti. Guddoon har'a fakkeenyaaf abbaan gadaa kaammaa guyyoo boruu kura jaarsoo irraa baalli fuudhee abbaa gadaati. Waggaa 3 duubatti immoo kallachii abbaa isaatti darba. Abbaa har'allee ni doori. Nan biraatii abbaa gadaatii malee. Abbaa isaatiif doori. Aangoo isaati irratti wanni hanqisu jira kun haga waggaa 3 sanii waan inni murteessine faa jira waan kallachan fudhatiniif. Jira. Murtii du'aa faan kennu. Akka lachiin hidhatiin murtii du'aan kennu. Durii adabbii haga du'aallee cufin adabanii adabbiin dura haga murtii du'aallee cufa abbaan gadaa durii murtiin kenna. Hamma kallachiin hidhatiin immoo murtii du'aan kennu. So aangoon abbaa irratti dhufti kallachii abbaa irratti dhufu waan guddaa akkanaaf keessa qaba jechuudha. Murtii guddaa san murteessuun yoo barbaachise eenyutu murteessaree hamma inni kallacha fudhatu? Hammi kallacha fudhatutti murtii ammaaf gartee murtii gadaa tana abbaan gadaa tokko waggaa 8 keessatti yeroo tokko murteessa. Abbaan gadaa tokko murtii du'aa luboom jedha. Luboom sun guyyaa tokko murteessa. Nama hedduu ergaa waggaa 8 amma waggaa 40 gadaa dabarsee murtii akkasiillee fudhate. Namni akka ergaa kan bareedduu hojjechaa ture in kuufamaaf. Kuufamee waggaa 8 keessatti adabbiin seera alummaa ittiin diqqeessan. Adabbiin soba ittiin diqqeessan. Adabbiin aada malee ittiin diqqeessan. Adabbii waan bira dhiisii soba iyyuu irraa tarkaanfii fudhatamu gaafas. Ibaluun kun soba jedhanii beekamennaan soba argaa dhageetti sobaafa dabarsan. Soba ayyaantuu sobaafa ta'an. Soba raagom sobaafa dabarsan. Soba biraatii miti. Raagom sobaa. Argaa dhageetti sobaa. Ayyaantuu sobaa. Gaafii tarkaanfiitti fudhatan waggaa 8 keessaa yeroo tokko. Yeroo tokko sun malee silaa waan hin fudhanneef amminnillee hin fudhatu malee namni biraallee fudhachuu hin danda'u. Inum kuufamaaf badiin tantees inum kuufamti. Badiin nama kufaatuun kuufamti. Yoo inni jidduutti dheetee araar galeellee yeroo kennamaaf jechuu karaa biraatiin. So tanaaf
amma abba gadaa ka waggaa 8 dur baalli fuudhaa baalliin tun baalli waggaa 8 dabartu. Baalliin abbaarraa akaakuurraa dhufti immoo waggaa dheeraa akkasii dhufti. Kanaaf tun baalli wanni addi taasisa. Baalli taan irraa kam waaduma walitti dabarsanii. Baalli taan irraa wanni addi taasisa tun bar waaqatti kennan. Bar waaqaa. Gadaa ebiluu jedhanii abba gadaa jedhanii yaaman. Bar hamaallee isaan himan. Hamaallee akka waaqaan inni dirqama fudhatee jira jechuudha. Hojiin itti kennamtee jirti jechuudha. Kan wanni addi taasisa kana. Kanaaf abbaan gadaa hiika gugurdoo akkasii qabaa. Baalli jechuun aadaa gugurdoo akkasiiti. Baalliin tokkotti tan qofaa miti. Armaan dur doorii ta'ee aadaa doorii hojjete. Waggaa 8 isaan dura kaamirni baalli irra fuudhu waan doorii tureef. Waggaa har'aa inni amma waggaa 3 duuba dabballee maqaa baasa. Isallee waggaa 40 dhalam akkas dabballee maqaa baasan abbarratti dabarti. Kanaaf aadaan hariiroo dhaabbii abbarraa akaakuurraa kan dhuftu. Hariiroo daglee immoo gadaa biraarraa kan dhuftu. Jidduu kan keessa ta'anitti eegataa baalliin akki kanaa akki baalli ittiin fuudhan kanaa baalli jechuun tan jechuudha. Baay'ee gaariidha. Amma nama kana dura waan gadaa kana sirriitti quban qabneef abbootiin gadaa kun baalli walirraa fuudhan halkanii abbaan gadaa amma haaraan kun kan duraatirraa halkan fuudhaa. Xiqqoo ishii waan ibsuun danda'amu. Akkuma amma mootummaan guyyuma ifatti paarlaamatti dhufee aangoo seera walirraa fuudhu kana warri gadaa immoo halkan dukkana keessa walirraa fuudhanii mee kana akkami adeemsisaa akka namni hubatuuf tartiiba sirna sanii. Tartiibi sirna kanaa yoo xiqqaatti waggaafuu wal dubbisa dhufu abbootiin gadaa kun lamaan. Baalli kennuuf waggaa tokkotti hafe jilammoo jidduu kanaatti hojjechuu qaban. Ka baalli fuudhullee jilatee keessa bahuu qabuu jira. Ka baalli duratti dirqam jilatu. Ka baalli kennuulleen otoo baalliin kenninee aadaa gooroota gadoomaa aadannii obbaafachuu qabuutti jira. Wanti kun akka wal dhaqqabdee waliin danqinee wal dubbisaa deemu. Wal dubbisaa deemu. Wal gorsaa deemu. Wal barsiisaa deemu. Yeroo hedduu hariiroo waliin qabu warri kun lamaan. Akkasum dhufee hundi isaaniitu kaalleen aadaa doorii obbaafatee kaalleen aadaa gadoomaa tabaalli tanaan duram galma dhawaa dhaamsaa jedhanii dhaamsi goorootti dhaamatee ardaatti dhaamatee waaqatti dhaamatee waggaa 40 har'a ka ilmaan kiyya naan agarsiisi jedhee ardaatti eebbifatee nama wal dhabbii qabuun illee wal araarfatee wanti inni muraa gadaa isaa keessaa yakkeellee yoo jiraatti wanti inni hanqiseellee yoo jiraate aduun jilatiin hanqiseellee yoo jiraate irdeebi'ee dabiltochee jilatee ka abbaan isaa duriin jilatinillee yoo jiraate ka abbaan isaa sabab gargaraatiif hin jilatinillee yoo jiraate gaafum qaraabba gadaa ta'ee baalli fuudhuyyuu waan abbaan isaa duriin tolche har'a dabarsee hin jilanne jilabbaallee tolchee abbaan kiyyallee jilatee horii qalee maal godhee ofiillee deebee jilate jechuudha. Akkuma suni abbaan gadaa ka baalli kennu waan fakkeenyaaf maal jennaani amma gadoomirra yuubomu. Yuubomuuf gooroo galuu qaba. Gooroo galuuf immoo aadaa yeroo gadoomaa yoo hundan xumurin inni yuubomee aadaan gadaa yoo achitti isaa afte hanqinni guddaa dirqami baanu waan jedhanii jira. Wanti inni silaa jilachuu male eebbitii inni silaa eebbifachuu male dhibaayyuun inni silaa ba'uu male otoo eegattuu inni waggaa laakkaa'ee waggaa 8 laakkaatee maal jennaan waggaa 8 tuni
akka aadaatti guyyaa guyyaanuu aadaa jira. Guyyaa guyyaanuu torbaaniin aadaa jira. Jiyaan aadaatti jira. Ka dabarsuu hin qabne waggaa waggaan aadaatti jira. Waggaa 8 laakka'ee waggaa 8 xumuratee baalli hin kennu. Waggaa 8 kan hundayyuu fulanni qubachuu qabu jira. Yaa wanni jedhaniifuu hin dedeema bakka tokko hin taa'u. Bakka bakkatti socho'aaf yaa jedhaniin. Yaa wanni jedhaniif kana. Yaa godaani jechuun gooroo godaani jechuun hardhas bulaa borachi bulaa iftaan achi bulaa. Gooroo arda jila kan hundayyuu irnaanna. Inni dhuma dhawaa dhaamsa jedha. Dhaamsa gooroo. Erga dhaamsa gooroo kan dhaamate homa namni jechuu baalli kennuu malee. Kaanillee akkuma kana. Akkasiin walitti wal dubbisa dhufanii guyyaa jilaa kan ammoo ayyaanallee waliin laalan. Jikan keessa guyyaa kam? Ayyaana kam? Bakki itti walirraa fuunu bakka kami? Asaa qubannu. Bakki baalli itti walirra fuudhan kun fuula 2-3 ta'uu danda'a. Naannoo Hareeroo kanatti walirraan fuudhan Gamliiban kana geellee Boorana sun walirraan fuudhan. Yoo abbaan gadaa kabaalli kenna alliibanitti kenni jedhe kabaalli fuudhu dirqam yoo kadhatee asumaan naa tolchedheen alatti dirqama achi deeme jechuudha. Bakkuma kanaa kenninaallee yoo inni jedhe wal dubbisa deeman. Otoo kanuu wal dubbisa deemanuu jiyaadaan baalli kennitu jira ji gurraan dhalaa. Gurraan dhala malee baalli hin fuudhan. Ji gurraan dhalaa. Ayyaani gurraan dhalaa ammoo ayyaanii baalli irraa gorsan dhibiin hin jiru. Deemee ayyaanum waggaa 8 kaadhaan fakkeenyaaf kura jaarsa kun Febraarii 28 kan inni baalli fuudhu. Ardi immoo ayyaan laallatanii baatii ilaalanii gaaf 28 baatiin tokko waan ta'eef baatii tokkoon fuudhanii gaaf maarchi tokko fuudhan. Wal gaafatanii waggaa 8 isaanii kanaan 2017 akka faranjiitti 2017 Febraarii 28 kan inni fuudhu. Gaafas guyyaan baatiin 2 taati. Arri baatiin immoo tokko taati guyya sun. Baatii tokko baatii diimtuu jedhanii guddoo jiliin tolchanii gar maarchi tokkootti cee fuudhe. Akkas jechuun laal guyyaa kana wal dubbisa deeman. Waggaa tokkootti hafe. Waggaa tokko keessa ji'a ganaatti hafe. Ji kanallee keessa torbaan ganaatti hafe. Guyyaan dhaqqabee jira. Yoo bakka fagoo jiraateellee siqi akka wal dubbisa dhufu. Otoo akkanuma wal dubbisa dhufu guyyaan baalli fuudhan kana arda baalli itti fuudhan kana ka baalli fuudhu gar bahaatiin qubata. Ka baalli kennu gar dhiyaatiin qubata. Laf walirraa kiiloomeetira 2 fagaan lamcaalaan fagaan. Laf kiiloomeetira 2 caala walirraan fagaan. Maal jennaan wal dubbisa deeman waan ta'eef guyyaa baalli sun immoo afaanii waliin dubbisan. Warri lamaan afaanii waliin dubbatu. Magaalata fuufan magaala akka xurumbaa jira. Gaaf saalaa irraa kan hojjetan. Gaafi saalaa keessi qaaqabu waan ta'eef mataa isaarraa kutanii gaaf saalaa kana fuufan. Magaalata kanaan walaasaan guyyaa halkan baalli fuudhan kan waliin dubbatan. Akkisaan walaasaan magaalata kan marroo 3 afuufan. Qar wal dubbachaa dhufanii qubatanii jiranii. Ergaa qubatanii illee immoo dursanii garji tokkootiin dursee qubata. Maal jennaan man jaarrataa galmi jaarrataa bakka gargaraa mimmiidhaaffatu waan ta'eef dursee ardaa qubata. Ardaatti eebbifatee ardaa qubatee ka baalli garbaatiin qubata. Maal jennaan baalli garbaattiin galan gar ilboruu garbaattiin galan qaxxaamur kaaba kibbaattiin hin galan gar dhiyaaduutiin hin galan garbaatiin galan hundi aadaa Oromoo baa
hundi angafii waaqaa bariin garbaati. Dhalootii uummata Oromoo ba'a tulluu namdur garba'aati. Garii aadaan itti jalqabde achi. Aadaa sun ittiin galan lafsun ittiin galan jechuu karaa biraati. Adoo ardum kan jiru fuula achi deebi'ee achi deeme jechuun bakki sun ittiin gali jechuudha. Ardaan sun miilaan dhaqqabuu baatullee yaadaan dhaqqabee jira jechuudha. Hawwiin dhaqqabee jira jechuudha. Baalli bahattiin galan waan ta'eef ka baalli fuudhu gara bahaa qubata. Laftitu wal biraaf hin fagaatu diqqootaan wal bir cinaa jiran. Guyyaa summaan sa'aatiin beekama halkan sa'aatii 10 yookaan sa'a 9 akkas fagaachuu qaba. Maal jennaan? Yandaaqqoo jechuun. Yaa sa'aatii sun fagaata. Yeroo sun ammoo wanni halkan tolchaniif abbaan gadaa ka baalli fuudhu aadaa gugurdoo keessa bulu gaafas. Aadaa gugurdoo aadaa uffatiniinu. Wayaa qofaati aadaa uffata. Aadaa Oromoo doonsaa jedhan. Aadaa Oromoo doonsaa tuni amma gadaan Oromiyaa keessa jirtu tokkollee hin beekan jechuu hin dandeenye. Yoo taboorana tan hin ta'in aadaan tun ta durii olii dhufti. Hagammarra sharaarrafamu. Aadaa Oromoo doonsaa kan eegi uyyifate. Wanti fuuli isa dur bahe hin sochootu lubbuun jiraachuu hin dandeettu. Yoo guyyaa ta'e iji isaa waa arga. Akka iji isaa waan garri immoo halkan tolchan. Halkan ta'e immoo warri nam torba. Warri torbaan kun waliin millatu. Warri torbaan kan keessa namicha aadaa Oromoo doonsatan keessumaa waan qabaniif kaan bokkuu aadaa Oromoo doonsata qabanii walii yuuran lafa lade halkanum sunuyyuu horii duraa bobbaasan yoo inni amma man isaatti ba'u aadii man isaa abbaa gadaa ati abbaa gadaa waan kan cuuf qopheessiteefi ufii duraa gorti. Inni aadaa Oromoo doonsaa kan tolfatee gad ba'a. Yoo gad ba'u magaalata kan afuufan. Magaalata marroo sadii afuufan. Inni tokko qophaa'ee jira jechuudha. Yoo kun afuuf sulleen jalaa afuufa. Magaalata jalaadha. Haalli kun asii afuufa sulleen achi afuufa. Inni jalqabaa qophaa'ee jira. Haalleen achallee qophaa'ee jira. Halkan sun irra forri lamaan. Inni lammaffaan horiina dura gorsii. Loon abbaa gadaa ka fuudhuuf kennullee dura gorsan. Moona keessa halkaniin baasan. Maan jennaan moona abbaa gadaa ka baalli kennuun seenumaa ta'eef. Ta'ufillee moona isaa karri isaa keebba waa ta'eef. Waan lubbuu qabatu tokkollee hin argu. Farda baallii qabatee. Fardi baallii immoo niinuu baallii qabu waan ta'eef yoo arganillee waan ta'u fardi. Fardi maree waan kaan hunda dura gorsan. Fardi kanallee irratti qacallee waan jedhaa wayii waan jedhan itti naqan. Yoo inni deemu waan sagalee dhageessisa. Namni bira ka akka tasaa karaa deemulleen sagalee tan dhageessu dura goru. Namni biraallee kan maan karaa deemal kan fa'a otoo horii barbaade deeme. Atau waan gargaraatii gad ba'ee kan naannoo sun hin qaxxaamurullee yoo jiraata akka duraa goru. Halkan sun immoo halkan baalliitiin beekama. Namiin akkuma arga akka naannoo sun hin deddeebin. Sa'aatii sun keessatti. Akkasiin tokko qophaa'ee jira. Lammaffaan horiina dura gorsi. Sadaffaan yoo amma kan abbaa gadaa ka baalli kennu duratti dhufu. Yoo dura dhufee magaalata afuuf kunis jalaa afuufanis qophaa'ee jira. Maan jennaan waan inni qopheeffatu jira. Waan baallii aadaa walitti kennitu hundayyuu qaraa qopheeffate. Waan baallii waliif dabarsan hunda qopheeffatee jira.
warri nam torba aanan ciicoo torbaa qopheessaaf abbaan gadaa kabaalli kennu. Aanan ciicoo torbaa qopheessaaf wanni aadaa wanni qopheesse hedduu. Amma ta'a ergam inni dhufeera jedhee sadaffaa afuufee kaalleen qophaa'eera jedhee afuufu. Kan abbaa gadaa kabaalli kennuu dur taa'ee doorii ta'uusaa if ibsa. Waaqa doorii yaasi. Doorii maan jennaan baalli ittiin kennu. Gada fi jechuun danda'u. Waaqa doorii yaasi. Doorii luba bulchi. Dubbii murteessi. Eengee urgeessi. Bokkaa roobu. Lafsuu geessi. Korma goromsorsiisi. Raada jibichorsiisi jedhee murata. Erga kan dhageessisan waaqa doorii waaqa doorii yaasi. Gadan jenni. Eega kan jedhan molseen. Katan hin jedhin olcheenuu hin danda'u. Yennoo seenii harriti abbaa gadaa banaan cufan halkan sun kara warra lamaaniitu loon halkaniin keessa yaasanii jiran. Namni saree qabuullee mukatti hidhatee jira. Akka sareellee lafsuun hin dhufu. Wanti lubbuu qabaa wanti tokko lafsuun hin dhufu. Waan baalli harka qaba malee fardii baallii qaba. Abbaan gadaa baallii kennu baallii qaba. Haadhii warri isaa baallii harka qabdi. Warri kun lamaayyoo wal argu. Hundi isaaniitu aadaa korommii doonsaa qaban. Iji isaanii haga warra kaaniitii miti. Haa ta'u malee abbaan gadaa ka baallii fuudhu ol seenee duddi gara abbaa gadaa deebi'ee fuul gar dhufee fit deebi'ee taa'a. Akka abbaa gadaa katti deema dhufuu jiru hin garre. Abbaan gadaa ka baallii kennu immoo isa taa'u kaan hin argaa. Inni aadaa korommii doonsaa kaan hin tolfatu guyyaa sun. Ka aadaa korommii doonsaa qabu guddaan suni ka baallii fuudhu inni duddi galee taa'a. Ka baallii kennu kaani asirraan itti kennu gurmuurraan. Fuul walii keessa hin argan. Yoo gurmuu walii irraan asiin itti kennu in eebbiseetti itti kennu. Milkaa'e. Gadaan tantee gadaa milkii haa taatu. Gadatii caala haa milkooftu. Nagayaan na caala milkaa'e. Naan dabarii milkaa'e. Ormaat saanamaatiin na dabarii milkaa'e. Nagayaan na darbii milkaa'e. Waan hundaanuu na dabrii milkaa'e jedhee waaqni umrii waliin nu bulchinne. Umrii dabarsee hin kennu. Waan hundayyuu dabarsee kennee eebbisee umrii waliin nu haa tursu. Umrii waliin nu haa tursu. Kanaan alatti waan hundayyuu waan laf kan irra jira waan ofii fedhu hundaa waan ofii tolfachuu fedhu waan ofii argachuu fedhu hundayyuu dabrii deem jedheetiin akkasiin eebbisu. Yoo inni darbii deemee hundi isaanii tokko tokkoon marru torba deebi. Abbaa gadaa ka baallii fuudhii sanga faallee dhufee baallii kennee aanan inni unuullee itti kenna. Kan manatti hin gala. Nam lammaffaa taanullee aanan dhibii qabatee dhufa. Halkan kan si'a torbi deebi. Si torbi deebiitti hundi isaanii tokkoon. Kophaa seenan moo mana bakkuma tokko seenan? Mana iyyuu seenan moo na loonii keessa. Ahaa. Wal bira dhufan moo tokkoon dhufan? Wal bira dhufan akkas walitti hirkatanii. Warri torbanuu. Warri torban akkan cina waliin qaban waan gafanii. Hangafa mirga. Kataanu lammaffaa sadaffaa amma dhumaa. Hundi isaanii fuul gara karra kan dhufaniif kaan deebi'anii akkasii taa'an. Abbaan gadaa immoo is mirgarraa gam mirgaatiin taa'urraa tokko jedhee jalqaba. Mijuu kennaaf. Mijuu kenneefi irra baay'inaan baallii kenneefitti eebbisee geeggeessa. Yoo inni eebbise bakkumsuun taa'ee gadaa ta'uu isaa ammoo waa gadaa yaase jedhee ammaan tan dubbata. Hangafa jalqaba irratti yoo doorii ta'uu isaa dubbate. Amma immoo eegi abbaan
Gadoomii yeroo sun waan itti darbeef gadoomii yeroo sun waan itti darbeef achum taa'ee abbaa gadaa ta'uusaa lallabee dhageessisa. Akkuma jalqab doorii ta'uusaa dhageessisa kaan. Achi ka'a. Fardi isaa kar dur dhaabata. Hundi isaanii fardi qabatu. Fardi yoo qabatu kaan fardi yaabbatee marroo sadii ga 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 gada abbaa biyyaa'e. Gada abbaa biyyaa. Abbeeraa raabsadeeni. Abbaa biyya ta'uusaa gada ta'uusaa amma tan fudhatee karaa galiisa deebi. Yoo karaa galiisa deebi kanallee waan aadaa kadhawachaa deemanii jira. Waan aadaa kadhawachaa deemanii jira. Wanti garii wanni gadaa kakkayyoo irraa himnu malee wanti garii akkiman namaan eeyyamtu abbootiin gadaa iccitii guddoo of keessa qabdi. Sirriidha. Akki baalli fuudhan akkana yoo manifittu galu ammas horiin qe'ee isaan jiru ijoolleen isaa haadhii man isa duraa gortee jirti. Duraa gorsanii jiran. Duraa gortuutii malee teessoo barcuma musii gubbaatti aanan naxxee bisaan itti naxxee wayaa jidduu isaanii takkan hiitee akka magaarraja jedhan kaan hidhattee ufii golli duuba jirti gollaan galtee. Abbaan gadaa immoo dhufee karrirra dhaabatee yookaan balbalman isarra dhaabatee haadha manaa dhintee dhiinaa jedhee gaafata. Haadha manaa dhintee dhiinaa obbayi oollee bullaa bulla oolfannee dhunnaa dhunna ilwalii irraa hafni osii jette olcheen. Yoo olcheen kaan wanti inni hojjetu kan biraan jirtu bisaaniif aanan walitti naqanii barcuma irraan naqaniif kaan dhiqata. Fuul isa kan dhiqata. Aadaan durii uffata kaan ka fuulatti maan irratti godhate kaani ifirraati dhiqa. Maajina namni man seena. Man seenee maachi namaa wal argan waan ta'eef aadaa ta'an waan aadaa ka fuul isa kanirra maddi isa kan konoon kanirra maali kan cufirra keewwatee jira. Fuul kan hundiyyuu ka gagaarressee babarreessee jira. Sunni aadaan sun qabaattee wallaaltu. Waan aadaati muka aadaati wanni kun kan tolfataa. Aadaan korommii doonsa ta'e hin ta'an. Kan ifirra dhiqaa kan ifirra dhiqee jennaan innilleen darbee uulmaa jedhanii guyyaa sadiif kanami hin garre kanami hedduun hin agarre uulmaa jedhanii ciisa. Achumaa dhofama. Uulmaa kan keessa waaqii gadaatti baritti dabarsee jira. Waaqii baritti dabarsee jira. Gadaatti kennan jechuun baalli fuudhachuun bar waaqa fuudhee jira. Bar waaqa guyyaa suni jalqabee bara isaan himan malee waaqaan hin himan. Guyyaa suni jalqabee sekondii tokkos malee waaqaan hin himan waan cufa waaqii latti dabarsu. Uulma kan keessa immoo waaqa dhageeffata. Kadhannaa kee dabarsi jechuudha. Waaqa bar natti kenniti. Baalli natti kenniti. Bar kiyyi na milkeessi. Bar natti kenniti. Hamaan akka hin argan. Waraanni akka natti hin dhufne. Hongeen akka natti hin dhufne. Kadhannaa jechuun uulmaa afaan jilaatiin uulmaa jedhan malee. Waaqa walitti haasa'a jechuudha. Waaqa walitti haasa'a. Waaqi itti haasa'a. Waaqi itti dubbate. Qulqullummaan guddate qulqullum kee jiraannaan guyyaa suni achi inni namu wanan barsiisuu malee akka nama argaa dhageettii inni nuwa beeku malee dhageettii wanam gaafata waan xiqqoo waan jedhanii jira. Maan jennaan guyyaan sadi uulmaa jedhanii kan ciisuni kadhanna. In galateeffata guyyaa kan dhaqqabuuf
dirqam baardeni guddaatti itti kenname. Inni nam tokko mucaa dargaggeessi kana milkaa'u akka waan hundaanuu milkaa'ee kadhanna akkasumatti miti. Namni biraan guddoon dubbise jechuun inni kadhanna kee jira. Ufumaa wayaa uffatee maratee ciisa. Hojiin isa guddaa waan galateeffata. Waan kadhata. Waaqaan walaasaa. Gurri isaa waa dhageeffata. Waaqi itti dubbata. Waaqi itti mul'ata. Oobjuumman ta'ini. Akkanumatti hafuurumaan dhageeffateefu. Oobjuun itti dhufteefu. Aadaan baallii tanaa guyyaa sun darbeennaan aadaan jirti tanni achumatti guyyum sun darbeennaan ta horii wal qabatu horiin qalan horiin kolaasan horiin gaafas kolaasee wagga 8 duubatti uummataa qaluu jiru. Horiin guyyaa sun kolaas malee inni birin dabar sangaa jibichi gaafas kolaas wagga 8 duuba sangaa kanni odaan bulsun kanni yuubamuun sun aadaa guddoo achi jira. Akka baallee fuudhan kan fakkaataa. Baay'ee ulfaadhu obbo Jaatanii Diidaa dhugaa dubbachuudhaaf akkaataatti gadaa walirraa fuudhan akka bareedatti baallee akkamitti walirraa fuudhu abbootiin gadaa kunneen jedhu nu ibsitanii. Egaan gadaan kunillee gadaa milkii akka Oromoo maraaf ta'u gadaa nagaa akka Oromoo maraaf ta'u hawwii qabna. Gadaan bakka baay'eetti walirraa fuudhameera. Gadaa kana keessa Oromoon nagaa argatee biyyi teenya nagaa taatee gadaa bara milkii gaarii itti mannu haa taasisu hawwii Oromoo hundaati. Egaan sagantaa keenya immoo anarraa asirratti gabaabsineeti. Sagantaa ta'an keessatti immoo abbaan gadaa haarofti kun akkuma reeftu tuqneeyyuu gadaa fuudhe. Kana booda jiloota akkamii godhata. Itti aansee immoo abbaa isaatirraa yeroo gadaa moojjii waggaa 3 aga fuudhu maal godha. Yoos immoo hamma sanii hoo eega fuudhee hoo an jedhuu fi jiloota fi seerota adda addaa kaafnee haasofna. Maqaa warra nu dhaggeeffatuutiin hedduun isin galateeffadhaa isin biraa halkanii yeroo gabaabatti walitti deebinee kan itti aanullee sagantaa hojjenna jechuudha. Ayyee fayyataa galatooma.